Ashamaa akkam jirtu daawwattoota TV Fayyinaa kun qophii ijoollee ifaati. Baga bacaqii gannaarraa gara booqaa biraatti nagaan ceetan isin jecha har'a istiidiyoo keenyatti nama guddaa jaallannuu fi warra guddaa kabajnu asitti isiniif affeerreera. Turtii gaarii akka isaan faana qabaannu abdii guddaan qaba. Amma xumura qophii keenyatti nu wajjin tura. Baga geessan. Baga wajjin geenya. Isinirraan jalqabaa maqaa keessanii fi hojii keessan. Ani maqaan koo barsiistuu Dastuu Wantiin jedhama. Hojiin koo barsiistuu ijoollee ifaati. Gara keettiin darba maqaa kee fi hojii kee. Tolikaa maqaan koo Daraartuu Tarrafan jedhama. Ani immoo barsiistuu keeroogiraafii ijoollee ifaati. Irraa gaaffilee xiqqoo isiniif qabadhee dhiyaadheera isinirraan jalqabaa. Gaaffiin koo tokkoffaa ijoolleen maaliif waldaa deemu gaaffii jedhudha. Jechuun fakkeenyaaf ijoolleen mana barumsaa yoo deeman barumsa baratanii galuu jedhameetu yaadama. Ijoolleen waldaa yeroo deeman immoo maaliif deemu? Maal baratu? Ijoolleen yeroo waldaa deeman sagalee waaqayyoo baratu. Mana barumsaa fi cheertii adda baafnee beekuu qabna jechuudha gaasabatti. Ijoolleen gaafa cheertii deeman maaliif akka deeman baranii galuu qabu jechuudha. Mana waaqayyoo keessatti akka isaan guddatan sagalee waaqayyoo dhaga'anii akka itti jiraatan baratanii galuu jechuudha. Gara keessanii hin darba. Ijoolleen maaliif waldaa deemu? Egaa akkuma beekamutti ijoolleen waldaan kan deemanii sagalee waaqayyoo barachuudhaaf baratan immoo itti jiraachuudhaaf akkasumatti immoo faarfannaa faarfachuudhaaf deemu jechuudha. Walumaa galatti ijoolleen waaqeffachuudhaaf akka waldaa deeman jechuun sammuu namoota baay'ee keessatti ijoollee waldaa maaliif deemu kan jedhamu hubannoo baay'een qabu. Waanuma taphatanii galan fa'aatti fakkaatu yaada sanarratti hundaa'e gaaffiin kun kan ka'e. Gaaffiin kun lammaffaan ijoolleen maal baratu? Ijoollee waldaa yeroo dhufan maal baratu? Maal qabatanii galu? Ijoollee yeroo waldaa dhufan sagalee waaqayyoo baratu inni guddaadha jechuudha. Sagalee waaqayyoo baratan kan ammoo hammam qabatanii galan? Maal baratanii galan? Kan jedhu adda baasnee beekuu qabu jechuudha. Fakkeenyaaf ijoolleen daa'immanii fi ijoolleen gargar jechuudha. Daa'imni homaan beekne jiraachuu danda'u. Cheertii hundumaa keessaa jechuudha. Isaan homaa tokko beekuu hin danda'an. Garuu ijoolleen amma tokko sagalee waaqayyoo barsiiste qabatanii galu. Maal baratte jedhan yoo maatiin isaanii gaafatanii waan barsiistuun isaanii barsiiste itti himuu danda'u jechuudha. Gara keettiin darba. Ijoolleen maal baratu waldaa yeroo dhufan? Egaa ijoolleen kan baratan waan baay'eedha. Jechuun tokkoffaa gaafa dhufan sagalee waaqayyoo baratu. Sarara kan caale immoo namoota ilaalanii namoota irrayyuu barachuu danda'u. Ijoolleedha waan ta'aniif sammuu isaanii ganaa fireeshiidha waan ta'eef jechuun maatii kabajuufaa, ajajamuufaa, abboomamuu waan baay'ee namarrayyuu ilaalanii baratu jechuudha. Innaa akkas jedhanii. Gara gaaffii sadaffaatti darbina. Ijoollee waldaa keessatti guddatan waldaa keessatti maal godhu jechuun waldaa sana immoo maaliin tajaajilu? Waldaa sana keessatti guddatanii waldaa sana keessatti baratanii waldaa sana maal godhanii gargaaru yookiin maaliin tajaajilu? Ijoolleen waldaa keessatti guddatan egaa akkuma ati jettee maaliin tajaajilu jechuudha. Fakkeenyaaf ijoolleen gaafa baratanii waan baay'ee baratu. Kiiboordii taphachuu danda'u, faarfannaa faarfachuu danda'u, wangeela lallabuu danda'u, faarfannaa faarfachuu danda'u jechuudha. Maaliif kuni eessaa ka'ee jette barumsa isaan baratan irraa ka'ee ijoolleen kun kan hojjechuu danda'u jechuudha. Cheertiirra darbeeyyuu ijoolleen kun eenyuuf ta'u addunyaaf ta'u jechuudha. Maaliif barumsi isaan baratan kuni iddoo guddaadhaan isaan ga'uu danda'a. Sababa isaan sagalee waaqayyoo seeraan barataniif hojii kanatti guddatu jechuudha. Utuu isaan sagalee waaqayyoo seeraan hin baranne ta'e mana waaqayyoo keessatti hin guddanne ta'e hojii kana hojjechuu hin danda'a. Maaliif fakkeenyaaf ijoolleen biyya lafaarra jiraatan yookiin mana waaqayyoo keessa alatti jiraatanii sagalee waaqayyoo lallabuu hin danda'ani jechuudha. Maaliif yoo jette gargar isaan ijoollee mana waaqayyoo keessatti guddatan sagalee waaqayyoo maal akka ta'e adda baafatu, sagalee waaqayyoo itti guddatan maal akka isaan eeggatu
beekuu qabu jechuudha. Kanaaf egaa waldaa kiristaanaa keessatti ijoolleen kun maal gochuu qabu natti jette faarfannaa faarfachuu danda'u. Achi keessaa kan bahu wangeelaawiin paasterii nabii isaan keessaa bahuu danda'a jechuudha. Kiiboordii kana taphachuu danda'u. Meeshaa baay'ee jira sababa ta'eef kanatti guddachuu danda'u jechuudha. Egaa gara keessan darba ijoollee waldaa keessatti guddatan waldaadhaaf maal godhu yookiin waldaa maaliin tajaajilu jettee yaadda? Akkuma beekamu ijoolleen kennaa waaqayyooti waan ta'eef kennaa immoo ofitti qabu jechuun ijoolleen hundumaayyuu kennaa kan of isaanii qabu jechuudha. Innaa kennaa isaaniitiin faarfachuu danda'u, lallabuu danda'u, raajii raajuu danda'u. Kana darbee immoo addunyaafis iyyuu ta'uu danda'u jechuudha. Charchiidhaan duwwaatuun ta'een addunyaaf iyyuu dooktarii ta'uu danda'u, piroofeesarii ta'uu danda'u. Na waa baay'ee ta'uu danda'u akkuma keessa isaanii jiru kennaa keessa isaanii jiru irraa ka'anii jechuudha. Gaariidha. Ijoollee waldaa keessatti guddatan wanta garaagaraa jechuun ijoolleen waldaadhaaf abdii borii akka ta'an ibsuu barbaanne gaaffii kanas ni qabannee dhiyaannee waldaa kam keessatti iyyuu ijoolleen akka guddachuu qaban jechuun abdii boriidha ijoolleen kun jechuudha waldaa sanaa fi inni gaaffii afaan keenya ijoollee irratti dhiibbaa akkamiitu ga'a? Fakkeenyaaf waldaa keessatti ta'uu danda'a. Ijoollee yeroo barumsa baratan yeroo sanbata waldaa dhufan dhiibbaa akkamiitu irratti ga'a? Ijoollee irratti dhiibbaan yoo ijoolleedhaan namni iddoo hin kennu jechuudha. Yeroo isin jedhu namni iddoo itti kenne ijoollota kana kabajee iddoo kennee fi iddoo mana barumsaatti namni ergu hin jiru. Maaliif jettee waldaa tokko duwwaatu hin taane waldaa kiristaanaa hundumaa keessatti mul'ata waan akkasii. Gaafa isin jedhu ijoolleen kun borii guddatanii akka isaanii addunyaa kanaaf ta'anii namoonni hundumtuu hin beekan. Daa'imni waan gatii qabdu ittiin fakkaatan. Kanaaf yeroo argu amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee nan arga. Daa'ima hundumtuu asii gadi rukuta malee namni iddoo kennee fi ijoolleen kun gurguddattee waan kaafuutu jiru tokko hin jiru. Maaliif yoo jette bakka walumaa galatti ijoolleen waldaa kiristaanaa kam keessattiyyuu miidhaa guddaa qabu. Kanaaf immoo ijoollee miidhaarraan ga'uurraa ijoolleedhaaf iddoo gaarii kennanii ijoollee kana waasan ittiin baratan hunduma isaa guutanii kennanii fi akka isaan baratanii bor biyyaaf ta'an gochuu qaba malee waldaan kiristaanaa ijoollee iddoo dhoowwachuu qabu jechuudha. Gara keessan darba ijoollee irratti dhiibbaa akkamiitu ga'a? Fakkeenyaaf waldaa keessatti ta'uu danda'a. Ijoolleen barachuudhaaf yeroo dhufan sanbata sagantaa hirmaachuudhaaf yeroo dhufan waldaarraa dhiibbaa akkamiitu ga'a? Barsiistuun xuruutti ibsiteetti akkuma beekamu waldaa kiristaanaa baay'ee isaa yoo ilaalle jalqabuma gaafa waldaan sun hojjetamu iyyuu jechuudha. Ijoolleedhaaf bakki innifamu kilaasii hin qaban yeroo baay'ee yoo ilaalle kilaasii ijoolleedhaaf jedhamee kan ijaaramu hin jiru. Bakka itti taphatan hin jiru. Waa baay'eetu jira jechuudha charchi keessa. Innaa iddoon kennamuuf ijoollee xixiqqoo waan ta'eef sirriitti isaan biraa deemeen kan hojjetu iyyuu argachuu dhiisuu dandeessa. Innaa waan akkasii baay'ee dhiibbaa ijoollee irratti baay'ee dhiibbaa uumaa jechuudha. Egaa akkuma arginu ijoollee irratti dhiibbaa garaagaraatu ga'a waldaa keessatti bakka hin qabanii haala barumsaa isaanii irrattis ilaaluu dandeenya. Yaadni isin qabattan baay'ee gaariidha. Yaada kanarratti hundaa'e dhiibbaan garaagaraa jira ijoollee irratti jettaniittu waldaan akkamitti ijoollee irratti hojjechuu qabdu jettanii immoo yaaddu jechuun dhiibbaaleen kun akkamitti hafuu qaba ijoollee irratti akkamitti hojjetamuu qaba? Kana booddee ijoolleedhaaf iddoo gaarii kennuu qabu. Yeroo isin jedhu iddoo gaarii gaafa isin jedhu akkuma fakkeenyaaf warra gurguddaaf iddoo gaarii kennanii sagalee waaqayyootti lallabanii maal jedhanii inni fayyee galu daa'imaafis yookaan ijoolleedhaafis iddoon kenname sagalee waaqayyootti lallabamee kadhatanii faarfatanii dhoksaa mana waaqayyoo keessa jiru akkaataa itti abboomamuu baran akkamitti abbaa fi haadha isaanii akka isaan kabajan hawaasa keessa jiraatan akkamitti akka isaan kabajanii maaliif yoo iddoo qabaatanii iddootti baratan qabaatan malee kana baruu hin danda'an. Kanaaf waldaan kiristaanaa kamiyyuu ijoolleedhaaf iddoo gaarii kennee dhoksaa mana waaqayyoo akka isaan barataniif ergaa qabaa jechuudha. Gara keessan darba ijoollee irratti waldaan akkamitti hojjechuu qabu itti yaadda? Egaa waldaan kamiyyuu ijoollee irratti xuruutti fookasii kennee hojjechuu qaba jedhee yaada akka kootti. Maaliif yoo jettee
Baay'bilii kana iyyuu jechuudha. Ijoolleedhaaf jedhee kan qophaa'ee matsaafota baay'eetu jira waan ta'eef fakkeenyaadhaaf kitaaba adda addaa ijoolleedhaaf kan qophaa'ee jira. Sammuu isaanii irraa hundaa'ee jechuudha. Isaayyuu bitanii xurutti barsiisuudhaan gargaaruu danda'u jechuudha ijoollee. Egaa yaadni keessan gaariidha. Waldaan ijoollee irratti sirriitti hojjechuu qabdi. Fakkeenyaaf ijoolleen abdii boriiti. Waldaan namoonni akkuma dhalatan hunduu hin darbu. Dhaloonni biraa immoo waldaa sana bakka bu'een ba'a. Waldaa sana immoo kan bakka bu'u nama biraatu alaa dhufa miti. Ijoollee waldaa keessatti guddatantu waldaa sana bakka bu'a. Kanaaf yaadni kun dhufee gaaffiin keenya inni taanu ijoollee waldaa keessatti guddatan amala akkamii qabaatu jechuun ijoollee alaarraa amala akkamii adda ta'u waldaa keessatti guddachuun amala isaanii irratti dhiibbaa akkamii qabaata jettee yaadda? Amala ijoollee mana waaqaa keessatti guddatanii fi ijoollee alaatti guddatan jechuu jedhamtu fakkaata. Fakkiin bareedaadha. Ijoolleen mana waaqaa keessatti guddatanii akkuma sagalee waaqayyoo gara garatti maan ture silaa waan baay'ee deebi'eera nama kabajuu beeku. Abbaa fi haadha isaaniif abboomamu, hangafa isaaniif abboomamu, hawaasa keessa jiraatan kabajuu. Kanaaf ijoolleen mana waaqayyoo keessatti guddatanii waan hundumaa beeku. Nama kabajuu beeku, sagalee waaqayyoo sababa seeraan baratanii fi akkaataa itti nama kabajan barataniiru, akkaataa itti abbaa fi haadha isaanii kabajan barataniiru, akkaataa itti hawaasa wajjin jiraatan, akkaataa itti mana barumsaa deeman keessatti maal akka isaan godhan barataniiru. Kanaaf isaanii fakkeenyaaf yoo namni tokko lolee loluu qaban. Maaliif sababa mana waaqaa keessatti guddataniif dhiisuu qabu. Fakkeenyaaf ijoolleen alatti guddatan maal akka godhan beekan. Waa'ee abbaa fi haadha abboomamuu hin beekan. Hawaasa keessa jiraatanii fi kabajuun hin danda'an. Isaan gaafa guddatan maal garuu amala hin taane calaqqisiisuu jechuudha. Amalli isaanii agarsiisanii jalqaba fakkeenyaaf ijoolleen yoo baay'ee mana keessaa jalqabaa jechuudha. Innis maa'inni hanna jalqabu ijoollee mana waaqaa keessatti hin guddanne jechuudha. Maaliif birrii kana fuudhanii maal godhu yoo jette ittiin kumaaraa haaduu danda'u jechuudha. Ituun beekii gara maaliif deebi'u gara fulii taphachuu amala hin taane agarsiisuu jechuudha. Ijoolleen mana waaqaa keessatti guddatan garuu maaliif sababa gorsa qabanii waan baay'ee barsiifaman mana waaqaa keessatti sababa waan hin taane godhanii jechuudha. Amalli isaanii kan garaagarummaa isaanii jechuudha. Gara keessan darba ijoolleen mana waaqayyoo keessatti guddatan amala akkamii qabu jettee yaadda? Ijoolleen mana waaqayyoo keessa guddatan jalqabuma mana isaanii keessayyuu baay'ee jaallatamoodha. Abbaaf haadha jechuun abbaaf haadharra darbeeyyuu safariyyuu baay'ee isaan jaallata. Maaliif yoo jette amala isaanii baay'ee gaariidha. Charchiitti abboomamuun maal akka ta'e waan barataniif isa baratan immoo ba'anii agarsiisuu mul'isu waan ta'eef ijoolleen waaqayyoo abboomamuun beekamu jaalalaan beekamu isa guguddaa utuu hin ta'in isaan gadi isa jiruyyuu kabajuudhaan beekamu waan ta'eef kanaan beekamu jedhee yaada. Yaadni keessan gaariidha. Waa'ee ijoollee yoo haasofne sa'aatiitu hin ga'u. Yaadni ijoollee irratti qabanne isaan kanadha. Namoonni baay'een ijoollee isaanii gara waldaatti ni ergatanii jechuun sa'aatii isaanii qisaasaa jedhanii yaadu garuu ijoolleen gara mana waaqayyoo dhufanii sagalee waaqayyoo barachuu qabu. Waldaadhaaf abdii borii ijoolleedha. Ijoolleen mana waaqayyoo keessatti guddatan amala isaan agarsiisan akkuma isaan jedhanidha. Kanaafuu ijoolleen ala amma oolan waldaa keessatti torbeettis yeroo tokko ta'uu danda'a. Dhufanii sagalee waaqayyoo qabachaa utuu guddatanii gaariidhaan jedha. Dhumarratti gaaffii isin gaafachuu barbaadu egaa akkuma beekamu isin barsiisota ijoollee ifaati. Waggaa baay'ee faana turtaniitu. Waggaa kana keessatti mudannoo nama bohaarsa jettanii yaaddu. Egaa har'aa ayyaanadha. Namoonni kokkolfanii gammadanii akka galaniif waan nama bohaarsa jettanii yaaddan ijoollee ifaa keessatti yeroo barsiistan ta'uu danda'a, yeroo shaakalsiistan ta'uu danda'a. Mudannoo addaan nu mudate jettanii carraasaa isiniif hin kenna. Mudannoon illee baay'eedha garuu haasaames hin dhufu baay'eedha. Isaan keessaa tokko dubbadha. Namaan tokko dubbachuu hin danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf ijoollee jechuun baay'ee rakkisoo yeroo siin jedhu rakkisoo gaafa siin jedhu amalli isaanii akkuma hundi isaanii ta'e gargaree hundi isaanii amalli isaanii wal qixxee miti. Tokko gaarii yoo ta'e tokko immoo uumama garaagaraa agartaa jechuudha amalli isaanii yoo nama dhibbatee waan dhibbarratti agartaa jechuudha.
Kan hundumaa walitti qabne isaan gorsuu dandeenya. Garuu asirratti xiqqoo ishee guyyaa tokko waan na mudatanii haasoo barbaada. Innis guyyaa tokko ituma shaakala irra jiru jechuudha. Shaakala isaan shaakalaa jiranii jechuudha. Asirratti yeroo macheessis dubaa bara 2013 irratti fakkaata gara jalqaba. Shaakala irratti jiru mudannoo keessatti argame yeroo baay'ee mucaan tokko ni qubsatti. Dhaabatanii shaakalaa jiranii mucaan kun maal taati hin qubtii jechuudha. Ijoolleen ituu shaakalaa jiranii maal ta'u ishuun qaban turan. Maaliif ishee maquuftee sana duwwaa qofaa namni qabee baasa malee inni yeroo kanatti xiqqoo ishee mudannoon mudateera jechuudha. Maaliif mucaa kana baafnee eegasii booddee isheen bakka ragaagaatee dheedde shaakala isheetti deemtee jechuudha. Maaliif yoo isin jedhu iddoo aarsaa irratti mudannoon waan akkasii jira jechuu barbaadeeta. Tolika mudannoo na mudate ayyaana wayii tokkoof akkasuma shaakalarra qophaa'aa turrenna. Baay'ee ijoollee shishifii shaakalsiisaan ture. Isaan booddee isheen tokko baay'ee xiqqoodha. Waggaan 3 yookiin 4 yoo ta'e. Ijoolleen ishee bira warra jiran salfiuma isaanii qabatanii shaakalaamaa jiru. Shawaa wayii natti fakkaata ritmii isaanii. Kaza deemi isheen dhaabbatteetti. Dhaabbattee calluma jettee dhaabbatteetti. Kaza maal taate mucattiin kun naam jedhee gaafadhuun. Akkasuma qoyimee yaal tokko maalni afuraan taanii ilaaluun danda'amu naan jettee jechuudha. Isa kanaan irraanfadhu mudannoo keessa. Gaashii qophiin keenya kana fakkaata ture. Akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Egaa dhumarratti carraa tokkoon isiniin kennaa. Egaa ayyaana ta'uu isaarraa kan ka'e bara haaraa kanaan nama bagattiin geessan jechuu barbaadda yoo jiraatte carraa isaa isiniif kan kennaa. Baga geessan kan ittiin jedhu hundumaan baga geessan hin jedha. Irra caalatti garuu maatii qoddoo isaa biratti baga geessan hin ittiin jedha. Galatooma. Bagattiin siin geessan jechuu kan barbaadu jalqabaa maatii koo hundumaaf baga ayyaana waggaa kanaa bagattiin siin ga'e jechuun barbaada. Ittaansee immoo ijoollee ifaa akkasuma nama hundumaayyuu TV kanaan ilaalaa kan jiran baga ayyaana waggaan ittiin siin ga'e jechuun barbaada. Galatooma. Egaa qophiin keenya kana ture. Akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Waan faana turtaniif galatooma. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan.